dubartiin tokko yeroo ulfaa karaa kam yoo ciiste irra filatama kan jedhu warduu kaa ilaallaa jechuudha. Kun Dooktar Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fayyaa maatii keessanii toora yuutuubii fi tiktookiitiin karaa isinittiin daawwattan bartan hubattanii fi hubannoo waa'ee fayyaa argattan waan ta'eef warri agarraatti maatii keenyatti dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti daamaan affeerraa keenya gaaffii waan sitti ta'u immoo comment irratti nuuf barreessaa yeroo qabaannetti isiniif deebisnaa. Yeroo ulfaa dubartiin tokko akkamittiin yoo rafte yookaan yoo ciifte irra gorfamaa akkasumas immoo ji'a meeqa kaaseetii waa'ee ciisuu karaa gar tokko yookaan immoo waa'ee poozishinii kan inni gorfamu kan jedhus wal duukaa ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu dubartii ulfaa tokko jijjiiramni hormoonii jijjiiramni qaamaa yeroo ulfisuun umrii isaa dabalaa deemu akka inni jijjiiramu kana dura isiniyyuu beektu. Garuu ispeesifikaalii har'aa dubartiin tokko hamma ji'a 4 ji'a 5tti karaa mirgaas karaa bitaas akkasumas immoo dugdaanis yoo ciiste rakkina fiduu dhiisuu danda'a. Garuu ispeesifikaalii ji'a 4 ji'a 5 booda keessumattuu ji'a 5 booda dubartiin tokko dugdaan ciisuu hin qabdu. Dugdaan ciisuu ji'a 5 booda jechuudha. Sababiin isaas tokko dugdaa yeroo ciistu ujumboon dhiiga deebistuu inni guddaan luka keenya irraa qaama keenya gara gadii irraa gara onneetti dhiiga geessu inferior vena cavaanii gadameessa keessa mucaa jiru guddachaa jiruutiin kompirees waan ta'uufi waan gadii kompirees ta'uuf yookaan immoo irratti caanamuu fi dhiigni gara onneetti deemu hir'achuutiin dubartiin sun haayipoo keessa galuu dandeessi yookaan dhiibbaan dhiigaa ishee hir'achuu danda'a. Dhiigni gara onneetti deemu hir'achuutiin dhiibbaan dhiigaa ishee hir'achuu danda'a akkasumas immoo dhiigni gara mucaatti deemu karaa pilaasentaa hir'achuu danda'a. Kanaaf dugdaan ciisuun ji'a 5 booda hin gorfamu jechuudha. Inni gara biraanii dubartiin suni kan gorfamu ji'a 5 booda yoo cinaacha bitaatiin karaa bitaa ciiste ni gorfama. Inni kun immoo tokko akkuma jalqabarratti isiniif eeruu yaale dhiigni gara onneetti deemu akka hin irranne godha jechuudha yeroo karaa bitaa ciistu. Akkasumas immoo ifin dhiitoo lukaallee hir'isuu danda'a. Dhiigni gara kidinii yookaan immoo kaleetti deemullee dabaluu danda'a gaarii ta'a jechuudha. Akkasumas immoo dhiigni gara mucaatti deemullee hir'achuu hin danda'u. Maaliif gadameessa keessa mucaan jiru ujumboo dhiiga deebisuu sanallee kompireesiin godhu jechuudha yoo karaa bitaa ciiste. Karaa bitaarra yoo ciiste jechuudha dubartiin suni jechuudha. Inni gara biraan immoo dhiita'uu qaamaa sitti meeraa kan lukarraa akkasumas immoo fuularraa wantoota kana hir'isuufillee ni gargaara jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko yoo karaa bitaa ciiste ni gorfama. Karaa mirgaa ciisuu dandeessi. Rakkina uumuu dhiisuu danda'a. Garuu irra caalaa kan filatamu yoo cinaacha bitaatiin karaa bitaa ciiftedha jechuudha. Yeroo ciiftee kaatus ji'a 5 booda suuta jetteetidha kan isheen qaama ishii naannessitu malee akka namoota warra kaanii birik jettee takkaatti ta'ullee akka hin qabne qorannoon tokko ni mul'isa jechuudha. Kanaaf wantoota gaaffii isinitti ta'u akkuma jalqaba isinitti hime koomentii irratti nuuf kaa'aa. Kan sin faana ture Dooktar Yoon Bashaanaati. Waan na faana turtaniif baay'ee galatoomaa.